Ashama akkam jirtu daawwattoota ONN hundumaaf. Iddoo kanatti kan nuti walitti qabamne akkuma argitan Torontoodha. Daggala keessa jirra. Walitti qabamnee ayyaana Irreechaa dhaga'eenye dhufnee ayyaaneffachuu fi hundumti keenya sabni Oromoo hundumtuu amma dandeenyetti walitti qabamnee iddoo kanatti argamuu dandeenyeerraan. Akkasitti gammadaniif abdii qabnaan turtii gaarii. Soota keenya keessaa tokko obbo Badrii Addaamiin asitti qabamee dhiyaannee jira. Nagaa kam jirtu naguma? Gaaffii isinii qabna. Gaaffii keenya ni jalqaba. Erga Torontootti erga jalqabe ayyaanni Irreechaa kun amma waggaa meeqa qaba? Amma waggaa 15ffaa isaati amma. Kam ture inni waggaa kana jalqabaa kaasee waa fooyya'aa jira. Waa hedduudhaatu fooyya'aa dhufee egaa akkuma namni aadaa ofii kana akkuma irreecha kanaan dura naannoo adda addaatti beekama malee Oromiyaa guutuutti namni hedduun irreeffachaa hin turre. Wanni kun hambaalee aadaa Oromoo ta'uu namni akkuma beekaa dhufeeni irreeffachuu eegallee gaafa durdursoo naannawa kanatti eegallee nama 10 hin geenyu gaafa durdursoo irreeffannee egaa akkasumatti bara baraan guddachaa dagaagaa deemaa jira amma kana. Hanqinni jiru jira wanta waggaa dhuftutti kan eegdan irra caalchistan wanti fooyya'uu barbaachisu waggaa dhuftutti. Wanni fooyya'uu qabu waa hedduudhaatu jira. Wanni fooyya'uu jiru kan duraati dursinee akkaataa dhaamsa saba keenyaa itti dabarsinu irratti hanqina guddaadhaatu jira. Miidiyaan adda addaa kun waan jiruuf jecha miidiyaa muraasa qofa irratti dhaamsa dabarsina akka gartee namni guyyaan Irreechaa naannawaa magaalaa Torontoo jiru kanatti guyyaa akkanaatti jennee dabarsuudhaaf. Isa kanarratti mari'annee miidiyaa adda addaa irratti akkamitti dabarsinaan wanni guddaan tokko isa ammaaf kanatti mul'atu kanuma dhugaan jee. Guddaa galatoomaa turtii gaarii. Ulfaadha horaa bulaa. Tole daawwattoota keenya bakka kanatti akkuma argitanii obbo Damalaashin qabannee jirra. Irreecha ayyaaneffachuuf nu duukaa dhufaniiru gaaffii qabanna. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaadha fayyumaati. Nagaadha sin baga siniin ga'e. Ameen baga wajjin nu ga'e. Eessarraa dhuftanii? Nuyi kan dhufne Kitchener Waterloodha. Torontoorraa gara kiiloomeetira 100 waa irratti argama. Erga ayyaana Irreechaa biyyatti ayyaaneffachuu hin dandeenyeeti asitti argamtanii jirtu. Akkamittiin dabarsaa jirtu? Baay'ee gammachuudha. Egaa namni keenya hedduu argamee akkuma argitu kana huccuu aadaatiin miidhagee Irreecha sirriitti kabajaa jira. Egaa baay'ee namatti tola. Hanqinni jira wanta fooyya'u wanta barbaadan waggaa darbee ergas dhufuu jalqabdanii kaastanii waggaa dhuftutti wanta eegdan jira wanta jijjiiru. Kanarra daran jabaannee too'ee itti fufuu qabna. Egaa biyyatti illee argamuu baanne asitti argamnee aadaa keenya akkanatti kunuunsinee jabaannee itti fufuu barbaanna. Kanaafuu egaa kanarra daran cimnee iddoo bal'aallee barbaannee irratti odoo sirriitti Oromoon hundi hirmaatee baay'ee natti tola. Kana caalaa Oromoon jiru hundi. Kanaaf garanatti yoo walitti dhufnee waliin deemnee. Mareeho Irreechi marmaaree dhufaya amareeho sabbata iddoo waaqan hubadhu yaa ayyalee waaqan galateeffadhu yaa ayyalee mareeho yaa waaqa utaashanii nuti yaa mareeho Adda hindi dura teessoo ONN asitti qabannee jira. Irreecha wajjin ayyaaneffachuuf maatu isin dhaga'ama iddoo kana jiraachuu keessanii uummata Oromoo keessaa tokko laatanii asitti argamtanii ayyaaneffachuu keessanii. Hireedhaan kan ta'e nagaa fuuchuuf baay'ee galatoomne dhugumatti hoggaadhaan akkana dhufanii ilmaan Oromoo waliin ayyaaneffachuun hedduu nama gammachiisa. Maaliif sirna gadaadhaan nu yaadachiisa. Aadaa Oromoodhaa nama uffatee yeroo akkanatti wal agarru Oromummaa keenyaan itti boona. Biyyaan baallee hangamillee jiraannu aadaa keenya guddisuudhaaf hangamillee tattaaffii godhaa akkuma jirru mul'isaa jechuudha. Hanqinni dhaabbata kana keessa jiru jira.
dhugumatti haala gartee biyya alaa keessatti qopheeffachuu kanaan yeroo itti gartee uummanni Oromoo bakka adda addaa jirutti bakka addaan fagoo jirutti arra waliin dhufanii hammummaan kun waliin walumaan qopheeffachuu isaaniitiif dhugumatti nama gammachiisa. Wanni takkallee wanni irraa irrate jiru natti fakkaatu baay'ee nama gammachiisa. Abduu kana laatti gamanaan nama aadaa ifii uffatee bakka kanatti gammadaa jira jechuudha. Adde Aishaanii kunoo irreecha irratti argamanii jiru. Isaan yeroo jalqabaa kaasanii hordofaatu jedhanii amma yeroo kanaan gaaniiru. Amma immoo gaaffii ni qabna. Akkamiin ayyaana kana dabarsaa jirtu isinitti toleera? Natti toleera. Ayyaanni kun baay'ee bareedaadha. Baay'eetti gammanne. Yerootti ayyaana kana baay'ee fooyya'aa dhufnee namnillee hedduutu dhufe baay'ee nutti tolee jira. Baay'ee gammachuudhaan dabarsaa. Erga iddoo dhaabbata kana keessa turtanii dhufaa turtan erga ta'e wanti fooyya'aa dhufe ija godhatee wanti isin kaasuu barbaaddan jira? Akka hanqinaattis ta'e wanti fooyyessuu jira? Wanti fooyya'e hedduudha. Tokkoffaa durii ijoolleen amma kana hin dhufan turani. Waggaa 2-3 asitti amma ijoolleen dargaggoon qeerroon sirriitti uffatanii aadaa jaraa badanii afaan jaraa kabajachuudha. Hedduu dhufanii babba'aa jiru. Kana biraan illee namooliin adda addaa tokko kan duriin dhufne amma dhufanii irratti argamaa jiru. Kun nuuf jijjiirama guddaadha. Namni aadaa isaa baree afaan isaa baree ayyaana ofii ayyaaneffachuu dhufuu fi hedduu nutti tolee dur nama lakkaaman nama xiqqoodha kan ba'u. Amma garuu namni yoo miidhee gaggaafata dura bu'ee gaggaafata bakka gaggaafata maal isin gargaaru jedha. Gatii kanaaf kun nuuf jijjiirama guddaadha. Oromoon nagaya, nagaya, warri nagaya, qeerroon nagaa, warri nagaa, sa'i nagaa, nami nagaa, dirreen nagaa, dirree diiban nagaya, diiban kolbaan nagaya, ulaan sallaan nagaya, baddaan sadeen nagaya, aras dirreewwan nagaya, makkalloon nagaya, haale gobbaan nagaya, asii asallaan nagaya, shawaa shaggar nagaya, wallagna qabdi nagaya, mukii adoolan nagaya, walloo daseen nagaya, Orang nagaya nagaya, lu babur nagaya, iman nagaya, orang ju nagaya saudi. Jadi orang abri jom. Bakwan gue ya bawa irak anu jadi. Terus semua, semua orang ajab aja. Dan kerja dia kayaknya kalian. Guys. Jabore. Harga desa kau uturai jirapulan nete bi. Environmental kau ada asiti, no, kau lupa. Kata nete. Kita lagi ya. Ayyaana kana ajje hawwii jimeetiinas jira. Isaanis maatii isaanii qabatanii jiru. Maatii isintti dhaga'ama guyyaa irraa jiraachuu keessanii? Baay'ee gammachuu guddaa kan itti dhaga'amu. Irreecha daa'imummaatti aadaa ijoollummaatti aadaa kan kabajaa turan biyya keessatti jechuudha. Horaa haasadiitti yeroo hedduu amma immoo haalaan babal'atee biyyoota alaa kanatti illee Oromoon bakka jiru cufutti ayyaana kana yaadachaa kan inni oolu. Kun immoo hagam haadhiidha. Babal'achaa akka dhufe dhaloota ammaa kanaan alamaa akka inni jiru isa guddina isaa agarsiisaa jechuudha. Maaliif ijoolleen biyya ambaa kanatti dhalatee irreechi maali yoo jettee narraan jiru. Anaaf gammachuu guddaadha. Amsa qabdu Oromoo bakka isaan jiran hundumaaf. Oromoo guddaan baga booqaa birraa ijaan argitanii baga ganna bal'achuu baatanii booqaa birraa ijaan argitanii jedhaanii ayyaanni biyya keessatti ayyaanni sichi kabajama. Kanaafuu baga geessanii jedha. Galatooma. Yoo nuti amma irreecha irraanfannee kaane immoo galaana guddaa kana keessatti irreeffannee kaane.
ayyaana irreechaa ayyaaneffannee kana iddoo kana kan jiru immoo obbo Gadaa Hawaasa Duukaadha. Ayyaanni kun akkamitti deemaa fi isintti dhagaadha kana dhageessanii argamu. Duraan dursee rabbii biyya har'aatti nu ga'e galanni haa ga'u jedha. Kanatti aansuudhaan ayyaanni irreechaa har'aa kun haalan ayyaana bareedaadha. Akkuma arginu kanatti lafti jirullee haruma harsadii natti fakkaata. Maaliif jennaan uummanni Oromoodhaa hunduu bakka jiru wal ga'ee bifa kanaan akkasitti irreeffachuu keenya waan hedduu nama gammachiisa. Obbo Qajeelaa akkam jirtu? Galata Waaqayyoo nagaa tola. Akkuma isintti dhaga'ama biyyarraa fagaattanii illee iddoo kanatti as keessanii ayyaaneffachuu keessanii akkuma isintti dhaga'ama. Biyyarraa qaamaan fagaanne qalbiidhaan hin fagaanne Oromiyaadhuma jirtu. Aadaan keenya moo mallattoo maalummaa keenyati. Sabni aadaan qabne garbicha jedhee gabbasaa biyya. So aadaa keenya sanaaf biyya har'aa kana asitti argamne ammumti jirru yoo wal argine waaqaan galateeffachuu yaa waaqa bacaqii gannaa nu baastee booqaa birraa nu agarsiiste galata kee kennee waaqaaf galata galfachuu dhufuu keenya hedduun gammadeera. Ayyaana irreechaa kanaan dabarsanaa jiran akkasumas dargaggoonni asitti argaman hundumtuu akka kanaan bakka kanatti gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Isinis akkasuma nu duukaa bashannanaa. Abiyyiif lamaatu burjaajessee silaa bilisoomse. Abiyyiif lamaatu burjaajessee silaa bilisoomse. Tole balloo. Egaa warra jaldu warra ambo warra shuke ya warra suuta guluufuu jette. Gudee darra loo'ee dhufa qajuun akka antuuta mana keessa guluufuu jette. Abiyyiif lamaatu burjaajessee silaa bilisoomse. 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 Tole. Egaa tole soofiin gombisa irratti waloon wanta laatama boolee jette. Abiyyiif lamaatu burjaajessee silaa bilisoomse. 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 Asitti kun walitti qabannee ayyaana irreeffachanne amma immoo nyaataa jirra, kun cuubaa jira, diimina jira, shummoo jira, kun bunnis jira. Amma gateenyee relaaksii goonee nyaataa dhugaa jirra. Bakkiin galanna ta'uu sararaan nu ga'enne amma yeroo ta'e haasofnu relaaksii goonee. Tole hordoftoota ONN ayyaanni irreechaa kana fakkaata ture. Hawaasi naannoo Torontootti argamu hundumtuu amma dandeenyetti walitti qabamnee dhufne ayyaaneffachuu dandeenyeerra. Sagantaa kana kan qopheesse ani maqaan koo Caalee Tamasgeenin jedhama.
amma maatiin hordofuu keessaniifis guddaa galatoomaa. Maatii koo firiyoota koo hundumaaf baga isiniin ga'e milkii bara milkii isiniif haa ta'u.